isaanii akkana laal taajjabeetan illaa amantaa isaaniitittu amantaa dhugaatii amantaa haqaatii amma hadiisa nabii tokko man salimal muslimuuna min wallaahi hadiisni sun hadiisa baaxila ta'uudhaartiitu arra ganna seenu onneeti keessa baqaa hadiisa waallaayyuu hadiisa namni hudduudhaan ittiin haqatu san hadiisa san natti fakkaateen man salimal muslimuuna min lisaanii wa yadihi muslima jechuun nama arraba isaatii fi harka isaatii naga bayee shuf kan qara'u isaan obboleessu ilaal kan hadiisa kana qara'u isaanuma okay isaanii itti dalagu agartee ati isaanii itti hojjetu agartee haya allaal obboleessu dhageesse nana dhageessaa miti walumaa galatti faman shaa'a falyu'min waman shaa'a falyakfur abbaan fedhe waan fedhetti amanuufis mirga qaba waan fedhetti kafaruufis mirga qaba obboleessa kiyya qaali dhageeffadhu riippoortii fiti yoo feetan godhaa guba ani amma wulii ganaa isintu riippoortii na godhaa bakkatti wal geenyu qabnu wallaahi ta'aakhira irraa xumuran macarrasaadhaati wallaahi summa wallaahi riippoortiidhaa miti ilaala riippoortiidhaa miti ta irraa aakhira macarrasaati lammaffaa warri rabbi arrabsite jettaan ani rabbi komachuuf mirgan qaba waa sadii maaliif na zollumtee tokkoffaa duniyaa tanarratti nama na godhee na uumuu isaati tokko kana kan lammaffaadhaati duniyaa kanarratti nama godhee na uumuu isaati kan lammaffaadhaati nama okkore daangaa natti dabre akka malee daangaa natti dabre gaggara biraatiin ofuma isaatiin rabbiin dubbateeti rabbiin hamma takka gabricha isaa hin miidhuu jedha afaan isaatiin shof dhaggeeffadhu hamma takka rabbiin gabricha isaa hin miidhu ja'aati asiin immoo fatanaa fi waa hedduudhaan na miidhee daangaa natti dabraa jira sadaffaa gabroota makluuqa ofii uume narratti bobbaase maal jedha hadiisul qudusii keessatti hadiisul qudusii yeroo jan waan ma'anan isaa rabbi biraa dubbatame lafziin nabi muhammad biraa dubbatame barakasi laal ani laal maal jedhe inni haramtu zulma jedhe rabbiin zulmii ofuma isarrattu haraam godheeti eeganaa isinirratti illee haraam godheetan jira wal hin miidhinaa wal hin zulluminaadhaa jedha dhageesse daangaa walitti hin dabrinaadhaa rabbiin jedhe hadiisa sasan keessa ofii gocha kana dubbatee gocha kana raawwatee hogga ana zullumu ana miidhu akkamiin siin jedhe achirratti wallaahi ta'irraa macarrasaadhaa garaarraa muradhe hamza kun kana carraan keeti gama biraatiin riippoortiidhaa miti wallaahi waan feete gootanis wulii wanni ganaa walaa sooshaal miidiyaadhaa bakkitti walgeenyu sin qabnu abbaa kiyya qaali bakkitti walgeenyu sin qabnu wallaahi arrarraa kaasee anaamii sooshaal miidiyaa kanarratti yoon agartan taatan achi dhokadheetan amantaa san achi qabadhee deemee taa'ee jiraadhan abbaa kiyya qaali fiixan innee nuti. Tole Maamud Bayaan. Wayin si gaafadha gaafii sadiin si gaafadha Habibi. Na dhageessa? Hin dhaga. Siifillee ni mugaani beeyta amma gaafiin takkaffaa ati rabbiin dhalatee du'e jechuun sirraa gabbuuteetuma jechaa jirta. Rabbiin dhalateeti du'ee jechuun jirta bare ani kiristaana ta'e jechuun. Ani waan dhalachuutii fi dhalachuu barka rabbii ati itti amantii rabbii anaaf ati itti aman rabbiin ani itti amanee gabbaraa tureetiitu na zollomeen siin jedhe
obboleesso Maal si wayi godhe? Maal si godhe? maal taate isaa hay Mee dhaggeeffadhu maal anaan waa'ee du'ee fi kanuma du'ee san naa wayyinaan isuma san naa wayyinaan siin jamsaan marataa dhagaa wayi yaa maamma keenya kanumaatiin jettuun san dhaggeeffadhu anaan isuma san tura naa wayyaan siin jee amma qoyaa abbaan fedhe faman shaa falyuumin waman shaa falyakfur Maqsafruu mirga ni qabda. jirti moo hin jiru Lakki mirga wayi qabda maamma bayaan. Mirga qabda. dhaagaan Ga- yoo inni naa Garummaa. dhiiftayyoo wayi Bar'anii wanta akkasiin hin jenne bar. هنا لا ولا يظلم ربك أحدا لا ولا يظلم ربك لا أحدا هنا أفانو ما ربي غمو بينجر ربي هميد نما تقول ربي كان كنما تقول ظلم جاتي أنا في نما نؤمن نما نقول نؤمن سن ظلم لما أنا فتنون أنا خديد يروهن دم مكرتي أنا رجعجيسون ظلمي نرتراوت سادفا جبروتا مخلوق أوفين أومن في دين نرتراوت تشيسو سنين نزلوا واسدين كان أنا رب ما إسادا شك الرأس ديبين سينجي بلسو Tole. Nabi Muhammad gandarraa Ariyaanii ta'e gandarraa si Ariyaanii maamma bayaan. ها Waa'ee poolisii deemte namni tokko fakkeenya Nabi Muhammad gandarraa Ariyaanii fi gandarraa si Ariyaanii. Nabi Muhammad dhagaan cafaqanii ati dhagaan si cafaqanii. Alayhi salaatu wassalaam. همزة نجيسا ميتي Nabi همزة Muhammad dhagaa نجيسا ميتي ati Bilaal irra miidhamte maamma bayaan Bilaal irra miidhamte. همزة نجيسا Eenin dhagaa. نجيسا ناني Siin نجيسا dhagee qaceellotti anaatiin barbaanni siin jedha obboleessa kiyya maal taate isa way Abshir inshallah. hay maal taate Abshir. Okay. Hayyee jara si jala jiruu fi jara na jala jiruuf illee wayin dhaam. Obboleeyya warri na dhagayaa jirtan. Rabbi Quraana keessatti kana jedha. Walaa tasubbu alladhiina yadcuuna min duuni illaahi. akkana Arrabumahu rabbiin haraam godhee jira namarratti. Nama islaamaa arrabsuu dhiisaa nama islaaman tahiniiwun arrabsinaa jedha. Yaaboo mee rabbi sodaadhaa. Aboo rabbuma keessan ka isin uume sodaadhaa naman arrabsinaa.